Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti. Nageenya bira jiru akkasuma biras ta'a. Eshi asumaan chaanaalii kooti faaraa taatan subscribe, share, like gochuun dagatiin isin jedha. Meeqa kan keettu of jaalata. Irraa haasofna. Eshi meeqa kan keettu of jaalatamee yeroo baay'ee ni agarra jechuudha. Jaalala keessattis ta'ee yeroo baay'ee miidhaa namarra gahu ni argina jechuudha. Miidiyaa keessattis ta'ee miidiyaan alallee namni nama jaalatee nama sayyoo dhabu miidhaa adda addaa ofirra geessisuu yaala jechuudha. Kana jechuun himmootuyyuu of jaalachuu dhabuu irraa kan ka'edha malee waa biraatiimti jechuudha. Osoo of jaalateetiin hin ture inni osoo of jaalatee geessee nama san jaalateetiin hin jedhee homtuu irra hin gahu ture. Maaliif jennaan wanti martu akka yeroodhaaf wanti martinuyyuu akka sirraayu yookaan himmootuyyuu ani kan kana caalu argachuu ni danda'a. Bakka waan naaf hin taane qofaaf deeme jedhee nama ofitti himu osoo ta'eetiin hin jedhee miidhaa adda addaa hanga lubbuu isaanii baasuu kan gahan ni jiru jechuudha. Kanaafuyyuu ofirra hin geessisu ture namni sun osoo of jaalateetiin hin jedhe. Kanaafuyyuu of jaalachuu dhabuun yookaan himmootuyyuu hiyootii keenya nafsee keenya dabarsinee nama biraatiif of dura dhaansuun jechuudha. Miidhaa adda addaatiif nu saaxila jechuudha. Jireenya ta'e kamiin keessattuyyuu ofii keenya of jaalannee geessine waan san jaalachuu dandeenya jechuudha. Yoo of hin jaalatin immoo nutuyyuu of hin jaalanne eenyummaan nu jaalachuu hin danda'u jechuudha. Yoo ati boota ofiif kenniteetiin hin jette yoo ati mootuyyuu gatii bakkuma ta'e kamittuyyuu haala kamirrattuyyuu ati waan feete akka raawwachuu dandeettuu fi nama akkamii akka argachuu dandeettu waan beektuuf yeroo baay'ee ofitti himta jechuudha. Ati akka nama gaarii taate ati akka nama nagaa taate ati akka bareedu taateetiin jettee wanta fedheeyyuu akka kan kee godhachuu dandeettu ofitti himta jechuudha. Kanaafuyyuu qalbiin kan kee guddataa yookaan immoo sammuun kan keettis dagaagaa deema yeroo of jaalataa ati deemtu kana jechuudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee ofitti gammadda sammuun kan kee immoo ofitti gammaduu isaa baay'ee ni jaalata jechuudha. Ati yoo of hin jaalanne immoo yeroo baay'ee ofitti gammaduu hin dandeettu. Ofitti gammaduu dhabuu sun immoo sammuu kan keetirratti cinqatee adda addaa uumuu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu nama osoo hin jaalatin dura of jaaladhu. Kana yoo isin jedheetiin hin jedhamu gatii ofiif kenni, bootaa ofiif kenni jechuudha. Yoo bootaa ofiif hin kenni yoo ati bootaa gadi ziq gootee of keetis hin jette akkasumatti gadi buuta jechuudha. Yoo ati kafa of gootetti hin jette akkasuma kafa ol jetta jechuudha. Kanaafuyyuu abbamatuyyuu bootaa hundaayyuu of kaayuu danda'a jechuudha. Sittima Vaaziliinii kana yeroo supermarkeetti dhadheetiin gaafattee gatii rikaashaan argachuu dandeetta. Boota ta'e kamittuu jechuudha. Garuu faarmaasii dhadhee yoo gaafatteetiin hin jette vaaziliinii orijinaala jedhameetiin sitti gurgurama. Kana jechuun himmootuyyuu vaaziliiniin kun bakkeen itti argamu faarmaasii keessa hiqaaleen adda addaa kan mana yaalaa keessatti namni itti yaalamu baay'een ni argama jechuudha. Hiqooleen adda addaa biyyoota adda addaa irraa seenan ni argamu faarmaasii keessatti jechuudha. Kanaafuyyuu bootaan inni taa'e suni bootaa guddaa waan ta'eetiin jedheef gatii isaaf hin kennamuu hin qabneen yeroo baay'ee kan gurguramuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu atis jechuudha bootaa of keetteen jechuudha. Akkaataa ofiif kenniteen akkaataa ati of keetteen yookaan himmootuyyuu bakkee yookaan yaada kan kee ofiif kenniteedhaan jechuudha. Of hojjaase yeroo baay'ee deebii ofii kan keetii ofiif deebise. Nama hojiin haasofteetiin namni akkasiif deebisu hin yaadin ofii kan keetii us jedhi taa'ii of hojii yaadii ofiif kan keetiif ofiif deebise. Yoo gaafiif gaafatte deebii argachuu ni dandeetta jechuudha. Of jaaladhu namas jaalattee wajjin jiraachuu ni dandeetta. Gaafa of jaalatte eenyumallee dhabuu hin dandeettu jechuudha. Dhabdus immoo yoomota akkasitti fakkaatu jedhu. Maaliif jennaan wanti martuu yeroo fakka ta'e yeroo baay'ee waan ofitti himtee jirtuufi jechuudha. Barattee jirtaa waan ta'eetiin jedheef ati immoo jireenya kana caaluttuu naaf ta'aana. Kanaaf deeme namni sunis jechuu dandeetta jechuudha. Kanaafuyyuu of jaaladhu sin jechuu barbaada. Kana yoo sin jedhu immoo mucayyoo akkaan of jibbisu tokko turte. Haaskuulii tamaariidha. Gaafa tokko akkuma tasaa supermarkeetti deemte hiiqaa bitachuudhaaf. Yoo bitachuu deemtu kuunfiyaa alxalxalamtee yookaan fannifamtee jirtu argite supermarkeetta keessatti bitachuudhaaf laalte. Yoo laalteetiin jettu kuunfiyaa tana fuutee ofitti godhatteetiin hin jette. Kanaaf mucattiin xiqqoon takka argitee haadha isii harka qabattee deemtiin. Laaltee argitee waaw kuunfiyaan akkam sirraa bareedaa jetteen. Dhugaa jettaa jetteen ati mootuyyuu baay'ee tokko bareedda jetteen. Osoo nama guddaa isin taate fakkeessuuf jedha. Daa'imman xiqqoon immoo fakkeessuu hin danda'an jetteetiin hin dubbatte. Ofii isiitii of gaafate jechuudha. Achirraan haati mucayyoollee dhugaa isiiti baay'ee bareedda ati jetteen. Kuunfiyaa kana osoo hin bitin hin deemu immaa jettee qarshii kafaltee deemte jechuudha.
Achirraan guyyaa sun bareedaa ture. Guyyaan sun gammachuu addaa ture. Maaliif jennaani akka isiin bareeddu waan beektuuf jechuudha. Kanaafuyyuu deemtee mana barumsaa hodhatteetiin jettu barsiisaan isii duraan akkana jedhee hin laalle waaw baay'ee das nama jetta har'a jedhee martinuyyuu taaksii keessattis kottas taa'e jechuudhaan asaa godhee namni har'a maal ta'eetiin jedhe jettee giraa gabba'amte. Namni duraan isii hiriyoon isii ka isii hojiin hin oolle dirasin har'a maal bisaan hojii nyaachuu qabaataati hin deemtu nu biraa jedhanii qaban. Osoma akkas jettuyyuu sa'aatiin mana barumsaa gaheetiin kara mana barumsaatii baatee kara maatii yoo galteetiin jettu waaw mucayyooti baay'ee dasna jettee jirta har'a jettiin haati waaw harmee baay'ee natti tolee jira bar har'a kuffiyaan agartuu narra jetteeni hara kuffiyaan homaatuyyuu sirra hin jiru maal taateetiin jettu takkaan kuffiyaa sirra arge hin qabu jetteeni yoo yaadatteetiin jettu kuffiyaa sanii bakka supermarketii sanitti akkuma lafa keetteen qarshii bichaa kafaltee osoo kuffiyaa hin fudhatin deemte. Garuttuyyuu guyyaa san gammachuu yookaan immoo bareedduu ka isii godheetiin jedhe kuffiyaa osoo hin taane bootaa isiin ofiif kennite tayuu hin dagatinaa jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo maraayyuu bootaa yoo ati ofiif kennite jette jaalatamtuu fi kabajamtuu tayuu ni dandeetta jechuudha. Ammas siif hima haadha manaatiif abbaa manaa turan intervii ta'anii jechuudha. Intervii ta'aniitiin jedhan haadha manaa namichaa ni gaafatan akkamitti jireenya kana gammachuu akkana ijaarachuu dandeettan jedhanii haadha manaa namichaa yoo gaafataniitiin jedhan abbaan manaa baay'ee gammade maaliif jennaani waan jireenya isaanii baay'ee gammachuu qabu waan hagaarraa wajjin jiraachaa turaniif waaw har'a guyyaan ga'ee jira waa'ee kan kuwaan ani siif raawwataatiin ture maraa ka itti himtu jedhee namichi abbaan manaa isiitis fuula das jedhuun isii ilaalaatiin waan isiin jettu dhageeffatuuf jarjaree dhageeffataatiin ture. Yoo isaan qophii sanarratti maaliif bultii akkanaa akkamitti argachuu dandeetta nuuf ibsuu dandeettaa jedhanii yoo isaan gaafatani haay abbaa manaa akkanatti si gammachiisu kana waan argatteefi jedhaniin haay ani jireenya kan kootii keessatti duraanuyyuu gammachuu qaba ture yeroo kophaa kan koo jiruyyuu. Baay'ee nama of jaalatu ture. Baay'ees nama bootaa ofiif qabu ture. Dasna jedha ture. Jireenya kan koo kamiin keessattuyyuu gammachuu qaba ture. Ofiin boona ture. Kanaaf rabbiin illee fuudhee abbaa manaa na gammachiisu naaf kennee gammachuun gammachuudhaan naaf dabalame. Bultii gaariis argachuu danda'e. Kanaafuyyuu malee abbaa manaa kan koo irratti naaf dabalame malee ani duraanuu gammachuu qaba ture. Jireenya kan koo keessatti yoo ati gammaddeetiin hin jette wanti gammachuu akkasii soquu danda'u hin dagatin. Kanaafuyyuu maaliif of hin jaalannere maaliif of jibbitare atis jechuudha. Maaliif bootaa of hin kenninere yeroo maraayyuu bootaa ofiif qabaadhu bootaa guddaa argachuu ni dandeetta. Of ol qabi malee ani homa takkaayyuu hin dadhabu ni danda'a jedhee malee hin dandeessu hin jedhin adeemnuma caalu ofiin jedhu malee wanti jaallaltu martis kan waan si caalu sitti fakkaatin atis ni dandeetta waan mara atis ni caalta. Kanaafuyyuu ni bareedda. Ati baay'ee tokko bareedda. Ofitti amani bakka yeroo maraayyuu gammachuun akka jiraattu hin dagatin sin jechuu barbaada. Kanaafuyyuu qophii kan koo asirratti xumura. Hanga viidiyoo biraatii waliin deebinutti nagaan na tura. Share like gochuu hin dagatina isinin jedha. Ciao.